الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله yeroo waan kana kaasu waan nama anaannachiisu irraa takkaa jechuudha. Ijoollee qabsoo godhuudhaaf sabaa fi sablammiin ilmaan Oromooti hojii Oromoos taatee sabni biraa ilmaan Oromooti hojii dhuman qooda qabsoon qabdu qooda hawaasni biraa yookaan immoo sabaa fi sablammiin ilmaan Oromooti hojii qabaachaa turte wareegamatti kafalte. Sheer godhaa waliin giyaa akkanuma gadi hin dhiisu. Sa'a maleen seene garuu seenuu qabdan qaceellotti. Ilmi namaa hundi arra tana dhageeffachuu qaba. Tan sadeessaa haala yeroo ammaan tana maaltu harkaanu qaba akkam ta'uu qabdi yoo haala yeroo ammaan tana hidhamtoonni keenya baanii kaan mana hidhaatti hafan kana waa xiqqoon irraa dubbadha. Yeroo biraa bal'een irraa dubbanna. Garuu arraan tana wanni irraa dubbannu qaceellotti saba Oromoon ta'in kan qabsoo Oromootiif jecha dhumaa ture. Ijoollee gaafa Ihaappaa gaafa dargiin dura Hayila Sillaasee ajjeesee kursii isaa jala kaayee ajjeesee sagara darbe gaafa achirraa eegalii qabsoon ilmaan Oromoon ta'in ka Oromoo wajji qabsoo godhee Oromoo fi ilmaan Oromoon ta'in sanirraa haasawina dhumaa turan jechuu qabsoo Oromootiifis Oromoon saba Oromoon akka harka bal'aa qabdu. Addunyaa tanarratti Oromoon akka nama najjeefne Oromoon akka nama hammattee nama guddiftu ragaadhaan guddifachaan gahaadhaa jechuudha. Addunyaa tanarratti namni nama guddifatu hin jiru. Isii dura eegale. Amma gaadhamoo addunyaan hundi isii dura eegale. Addunyaa tanarratti namni yeroo awaamaa san yeroo namni waa takka hin beekne san humanity nama guddiftu Oromoo waliin jirtu Oromoon nama najjeeftu. Nama qabsoo isii wajji godhuuf dhufe najjeeftu kan biraatu fuutee hammattee guddiftee nyaachiftee hangafa godhatti. Kan ammoo qabsoo isaanii wajji godhuudhaaf daggala isaanii wajji seen hin ajjeeftu. Hin ajjeeftu. Kanaafuu Joonii fi waan tana gabbaafnee dubbanna takka takkatti gabbaafnee dubbanna warreen qabsoo godhaa ture sheer yoo gootan please. Yeroo maleen seene dhugaadha. Garuu waan tana irraa haasa'uun qabaa jeetiin akka ajandaatti irraa haasa'uun qabaa. Yeroo biraattis irraa haasa'uun hin danda'a. Garuu sheer walii godhaa warreen maas keessa jirtan. Gahaadhaa miti. Namootan qabsoo keessa dhuman hunda takka takkatti maqaa dha'uutaa haga tokko hangaan irraa beeku hangaan irraa qoranne amata meeqaantam waan kana amata meeqaantamiin jala jira jechuudha. Amma dura xiqqoo qabsoo keessatti tuttuqeen ture. Amrammoo warreen qabsoo tana keessatti dhuman sabni hundi keessatti farkuun maqaa dhadhaa ni gammaddanii ni gadditanii. Kanaafuu sheer mee godhaa sheer walii godhaa gahaa miti. Sheer walii godhaa mee takka takka naa barreessaa sagalee irra wallee sagaleetu hin jirreensaa akkuma tokko jummaa gaarii jummaadhaami faa jaa waa gaddabichaa wanni miti tana keessatti gartee qoosaas yeroo biraanii finna ammoo arraan tana waan bu'aa qabu waan dhugaa ta'e waan saba Oromoon ta'iniifis bu'aa qabu waan Oromoofis bu'aa qabu hakkam takka ilmaan Oromootii fi ilmaan saba biraa hangam takka jaalalaan wajji deemaa turanii hangam takka lubbuu wajjiinis kannanii hagam takka wal jaalatanii hagam takka humaanitiin hagam takka jaalaltii jirtii qaceellotti ragaa wajjini qaa godhee lafa isinii kaa. Just sheer godhaa namni haa ol ka'u akka ol ka'u hanga ol ka'u yookaan keessaa hin ba'a. Maaliif yeroo maleen seene silaa namni jawu jee guutaa mee sheer godhaa mee takka takka naa barreessaa itti fufii naan jaa itti fufii ittiin fufaa nama hangana irratti itti fufaa.
Yes. Seenaa nama tokkotu ittiin fufaa garuu maaliif sagaleen ni dhageeffamti sagalee mee yoo sagaleen dhageeffamti takka naa barreessaa namni keessaa yookaan yeroo biraatiin itti deebi'a takka naa barreessaa. Takka naa barreessaa ni dhageeffamti sagalee yes jaa hangi jirtan yes jaa hay maali har'a namni har'a jiru hay wow ha yes one yap seenaa ya 1111 seenaa 1111 hay reemu ballamaanin deemee miti seeneen ture ganama kana waan ispoortii kana godheetiin nin dhufaan isinin jee amma mee eenyutu amma ni rafna kajuu jiraasa sheer goone hamsa yes seenaan yes eewa namaatu gad xiqqaatee bara akka malee maal immoo takkaa namaan gana irratti naasoyne si magan sa'a maleen seene takkaa namaan gana irratti naasoyne yaa waan ajaa'ibaati bar waan ajaa'ibaa bismillah waan ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa seenaa qabsoo sabaa godhuuf bahee alaan jiraa muree duubattiin deebi'uu eegaan takka garaa muree qabsoo sabaa godhuuf bahee alaan jiraa muree duubattiin deebi'uu eegaan takka garaa muree jette waa lubbuun jibbinee jaalle wareegamaa turee qabsoosa seenaa hayya arra haasawni kiyya seenaa humatee bakka arra haasawni kiyya seer godhaa seenaa humatee wanni kun waan ajaa'ibaati yeroo biraarra deemuun danda'a obboleeyyan kiyya mata dureen dubbii teenyaa dhugaadhaa qooda sabni biraa uummata Oromoo qabaachaa ture fuula durallee qaba kan qabaachaa ture maali kana dura gufuu qabsoo Oromootiin raayin dubbadha akkatti ilmaan Oromootti nyaadhamanii fi akkaataa ilmaan Oromootti nyaadhamanii fi akkaataatti sabni Oromoo jaalatu obboleeyyan keenya kan saba biraa ta'an akkatti ilmaan Oromootti wajjin nyaadhaman maaliif qabsuma godhuuf jecha obboleeyyan kiyyaa dubbii ni eegala. Wanni kun waan nama naasisaatis gaafa ihaaphaadhaa dhugaadhaa qabsoon Oromoo qaccallotti finiintee daggala jirti naannoo ni beektan naannoo Gobeellee naannoo Haramaa mata duree dubbii reefu isin himeetiin jira sheer walii godhaa tana keessaa very serious issue hedduu maaliif gufuu qabsoo Oromoo tana akkaataatti saba biraatii hojjetti nu madeessan haadha ilmirraa du'e abbaa ilmirraa du'e akkaataatti isaan madeessanii hawaasa saba keenyan ta'inii fi saba keenya katee kan nagaa wajji qabsoo godhaa ture kan wajji jiru akkatti madeessan warreen gufuu qabsoo Oromooti jechuudha. Kana keessatti gufuun qabsoo Oromoo tanuma arra biyya jirtu tan galtee ilmaan Oromoo kana godhaa jirtu. Gaafas keessatti gaafa adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo qabsoo Oromoo keessatti idaaman waa lamaaf dhufan jechuudha. Ilmaan Oromoo akkaataa isaan itti xureessan akkaataa itti qabsoo Oromootti balleessan akkaataa itti qabsoo Oromoo itti xureessan akkuma amma godhaa jiranii kana jechuudha. Abbootiin garaa tan gaafas Oromoo keessa seentee ilmaan Oromoo addaan bittinneessitee sabaa fi sablammii Oromoo wajjin qabsoo gootu
ijoollee teenyaa wajji qabsoo godhaa turte gootawwan keenyaa wajji qabsoo godhaa turanis akkitti nyaatan akkuma amma ilmaan Oromoo biyya keessaa nyaatanii bitamanii garaadhaaf jecha ilmaan Oromoo gurguran jechuudha. Kanarratti sabaa fi sablammiin Oromoo wajjin qabsoo godhaa turtan. Kanneen qabsoo Oromootiif wareegamtan. Kanneen qabsoo Oromootiif wareegamtan sheer godhaa sagaleen yoo dhageeffamu baattees asirratti waan takka harkaa yes naa barreessaa ni dhageeffamti. Kanneen qabsoo Oromootti hojii godhaa turtan dameen warra ijoolleen irraa dhumtee abaaboon irraa dhumtee warri Oromoon ta'in isin yeroo hunda Oromoo biraa qooda qabdan Oromoos ta'uu dandeessan saba keessanis ta'uu dandeessan. Chaansii Oromiyaa keessatti waan addaa qabdanii jechuudha. Oromoon isin dhiisii nama isaan waa godheewu ilma barcumaa yookaan guddifachaa gootee warra qabsoo Oromoo tana keessatti dhuman yaadachuun barbaachisaadha jechuudha. Sabaa fi sablammii yoo ati irraan dubbanne yoo Oromoon gabbaatee irraan dubbanne warruma isaan gartee jallaa isaan nyaateef jallaa akka keenyaa deemee Oromoon akkana jiru kana dhiiftee warra qabsoo Oromoo tanaa wajji godhe laaltee qabsoo tanaaf qooda isaaniifis kennuun dirqamaa jechuudha. Arraan tana waan qabsoo Oromoo laamsessan irraa dubbachuudhaaf uummanni kun uummata Oromoo wajji qabsoo godhaa ture jechuudha. Baleeyya keenya yaadadhaa akka Sheekh Doonfaa qabsoo Oromootiif akka Sheekh Doonfaa yaadadhaa isaa fi faamilii isaatiif fakkaataan akka isaa hedduudha jechuudha. Kanneen ajjeesanii sadarkaa hammeenya akka hamatti ajjeesan kanneen utubaa qabsoo Oromoo magaalaa keessa taa'ee qabsoo godhaa ture. Meeshaalee adda addaa waan namni Oromootu kannuu sodaatu. Lubbuu kanneen akkasitti irra beekanii ajjeesanii jechuudha. Nama xiyyiitiifaa maallaqa nyaata xiyyiitii hariirra guuree fi nama biraatiin geessaafi ture jechuudha. Daggalaa keessatti. Oromoo miti. Oromoo caalamoo dachii fi samiin naannoo Oromiyaa santa isaatii jennaa jechuudha. Nurra dhaloonni isaatii fi inni nuun deemuu qaban jennaa jechuudha. Yes. Keenya abbaa garaarra warreen akkasii hedduudha. Namoonni akkasii naannoo hunda keessaa fakkiif naannoo walitti dhaladha keessaa hedduun isinii danda'a. Obboleeyyan kiyya. Kanaafuu qabsoon Oromoo haa taatu warreen kara biraatii ilmaan Oromoonni godhan sabaa fi sablammii ifi qabuun gara kara rabbiittis gaarii. Kan lamadaa qabsoo teenyaafis gaariidha jechuudha. Warreen nutti hidhaaman uummata kanafaa akkam beeynetti waan hin taane irratti dalagaa turanii jechuudha. Addaan nu bittinneessanii jechuudha. Naannoo haramaatti qabsoon adda bilisummaa Oromoo gizee jalqabdu gaafa ihaappaa dargaggeessii karaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo dargaggeessii Oromoo gizee seenu kanneen saba biraa ta'anis uummata qabsoo Oromoo godhuu ta'anii dargaggeessi biraatis saahibuma isaanii foloo godhuudhaan jala deemuudhaan qabsoo adda bilisummaa Oromootti hidhaamanii jechuudha. Kana keessa gufuun qabsoo Oromoo osoo jirtu gufuu qabsoo Oromoo tan ilmaan Oromoo addaan guurtee acha keessattis waamee godhaa jirtu keessatti seenanii jechuudha. Ilmaan Oromoo bichaa miti sabaa fi sablammiinis tan qabsoo ilmaan Oromoo wajji godhaa turte akkuma ilmaan Oromoo ta'an acha keessatti ta'anii jechuudha. Garuu gufuun qabsoo Oromootu akkas godhaa turte ilmaan Oromootii fi ilmaan saba biraa fixe jedhaniiti qabsoo Oromoo laamseessuudhaaf saba biraa ilmaan Oromootti diranii jechuudha. Sabni biraa Oromootu akkas godhee akkana jechaa haasawaa ture jechuudha. Kijiba. Kana arra ragaan warreen biyya keessatti ilmaan Oromoo ganee qabsoo keessaayis ganee warri qabsoon ganin taa'eeti haqa san waan manaabeef dubbachaa jira. Warri kaan ammoo qabsoo ganee mootummaa dhufaa dabraa ta ilmaan Oromoo ajjeeftu ta ilmaan Oromoo saamtu tan sabaa fi sablammii saamtu hundaa wajjin ilmaan Oromoo fixaa jira jechuudha. Sabaa fi sablammii akkasitti gufuu ta'anii abbootiin garaa gaafasis isaanii jechuudha warri fixe malee qabsoon Oromoodha. Namni qabsoo Oromootiif deemu namni bilisummaaf deemu takka ilmaan saba biraatiif ilmaan Oromoo akka malitti ajjeeseen beeku. Ajjeeseen beeku. Kan biraatu hammateeti nyaachisee obaasee kan qabsoo isa wajjin goone kan isatti hin dhufneewu hammatee hojii jiraata jechuudha. Kanaafuu Oromoo warreen
qabsoo san keessa dhuman hedduu ilmaan Oromootii fi ilmaan Oromoo kan ta'in. Fakkeenyaaf yoo ni fi fudhatte namoonni laalla Soomaalee, Araba, Adaree, Amaara, Guraagee, Oromoo jilli kun qabsoo Oromootiif qooda ni kannina jedhanii warra daggalaa seenee warra qabsoo tana keessaa qoodaas fudhachaa ture jechuudha. Kana keessatti warri Oromoo fi sabni maqaa dhee kun hundi wareegamaas kafalan jechuudha. Kanaaf jidduutti kan qabsoo godhaa itti fufaa tures kan achi keessatti gufuun qabsoo Oromoodhaa abbootiin garaa warreen gartee qabsoon Oromoodhaa faalla'uu qabdi jiru warreen hawaasa biraatti duruu fedhu si galee ilmaan Oromoo fi sabaa fi sablammii jidduu tanatti warreen ajjeeses yookaan immoo badanis ni jira jechuudha. Tunis qabsoo irraa tokko Oromoo ajjeesu sabaa fi sablammii qabsoo Oromootti qooda irraa fudhattees ajjeesu kan dalagaa godhate warreen qabsoo Oromoo tajaajeessuudhaa fi warreen akka Oromoon akka hin bilisoomne warreen Oromoon akka abbaa biyyaan taane warreen mootummaan sabaa fi sablammii nyaattu san akka hin jiine godhee jechuudha. Sun abbootii garaati warreen amma biyya keessa jiran warreen qabsoo Oromoo ganee biyya keessatti ganee gantuu ta'ee ammallee ilmaan Oromootii fi sabaa fi sablammii warri adda bilisummaa Oromoo ture kan inni isin jechuu jiru. Waan galaasaa jilboon ta'in jarri kaan hundi gaafasiis shira dalagaa turan. Galaasaa jilboo shira kana keessaan qabu ammoo dullumaatummaa kana isa godhe. Akkana dhugaa dubbannu firummaan hin baddu. Garuu jarri kaan warreen gananii gaafasiis sabaa fi sablammii akkas godhaa turan jechuudha. Naannoo Haramaatti namni qabsoo godhee daggala kana keessatti kan dargiin ajjeeftee fi kan gantuun ajjeeftee fi kan garagaratti ajjeesan abbootiin garaa tiif kun hedduu namni ijoolleen Oromoodhaa tan naannoo sanii dhumte. Waraanni dargiidhaa namoota akka Mahamad Ibrahim obboleessa Fawaadeedha. Mahamad Ahmed Carcaroo, Mahamad Ibrahim obboleessa Fawaadee nama Haramaa keessatti ajjeesanii waan biraan jenne qabsoo mataasaa an Oromoo jechumaaf. Mahamad Ibrahim obboleessa Fawaadee ajjeesanii magaalaa Haramaa keessatti dargiin ijoollee meeqa fixxee ijoolleen kara qabsoo seentee jechuudha. Inni duraanis qabsoo keessa ture. Tana jidduu ijoolleen qabsoo tana keessatti qabsoo gootee dhumte hedduu sabaa fi sablammii wajji godhe innaawaa Oromoo fi Adaree, Araba, Somaalee, Guraagee kun hundi qabsoo wajji godhaa turan. Saalibee Haramaadha. Saalibee namni daaddaatti yaa olii ni beeka. Innis qabsoo keessa ture. Qabsoo yaappaa dargii dheessuudhaan yaappaa warra turee fi warra qabsoo keessa ture. Maayyiin warreen qabsoo biraa keessa ture. Yaappaa Icaad akkasumatti warreen paartii adda addaa keessa ture hundi qabsoo adda bilisummaa Oromoo tan daggalaas ida'amanii sosso'anii jechuudha. Tana keessa gufuun qabsoo Oromoodhaa tan Oromoon akka qabsoo siin godhanne godhaa turte ijoollee Oromootii fi ijoollee sabaa fi sablammii warri fixee warra irra biyya keessa jiru jechuudha. Fakkii akka isaaniiti jechuudha. Mi'eessoon, Icaad, Yaappaa, Idiyuu dilli kun qabsoon isaan gaafas godhan qabsoo garagaraa taatu gaafa dargiin har godhee isaan cufa hare warreen hafe immoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo karaa obboleeyyan kiyya qabsoo Oromoo tan dhuga baanti qabsoon Oromoo sirriidha. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo kan qabsoo Oromootti ida'amne jaanitti ida'amanii jechuudha. Warreen achiin ida'amee qabsoo godhee hafes tuula ijoollee Oromootii fi ijoollee sabaa fi sablammii tan gaafas qabsoo gootee chiin badde chiin dhumte Oromoos, Adarees, Arabaas, Guraagees hedduudha. Tana keessaa takka takkaan isin tuqaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya namni takkaa Hussein Furnaawo maqaa dhee jira. Takkaa namni Hussein Furnaawo maqaa dhee jira. Hussein Jaarraa Hussein Furnaawo qabsoo keessa du'e.
qabsoo godhaa. Gaafa garaagarummaan dhufte san gaafa qabsoo godhaa. Gaafa garaagarummaan dhufte san qabsoo keessa warri haramaa namni hin beekne jirtu furnaa namni beekne jira. Husseen furnaa godhaa qabsoo keessatti qabsoof wareegamee jechuudha. Warreen akkasaa qabsoo qabsoof warreen Abdulhamid Shankor qabsoo keessa wareegamee jechuudha. Hedduudha jechuudha. Dargiin manatti dhuftee ajjeeftee jechuudha. Abdii Furnaa'oo manatti ni yaadattan obboleessa Husseen obboleessi isaa achi duunaan qabsoo seenee jechuudha. Dargiin dhuftee manatti Abdii Furnaa'oo ajjeeftee kan obboleessi deemee qabsoo godhee jechuudha booda seene. Akkas dargaggeessi haramaa naannoo haramaa haguma tokko tokkoon irraa dhaawaa jira irraa sinii dhaawaa jira. Kan Oromoo, kan Adaree, kan Guraagee, kan Arabaa, amma Saalibee, Mahammad Saalibee jaaniin qoosaa. Araba hedduudha jechuudha. Warreen qabsoo godhanii qabsoo san keessatti dhabaman sadarkaa uummata abbootii garaatiin cinaa warri jiranis jechuun qabsoo godhaa turanis tuudha jechuudha. Sabni Oromoon ta'in Oromoo wajji qabsoo godhaa ture akka Abdukariim Usmaa'eel warreen haramaa tokko nama Abdukariim Usmaa'eel warra yaappaa san booda qabsoo Oromoo san keessatti warreen nama nyaachaa turan jechuudha nyaatan jechuudha. Zubeer dargaggeessa haramaati. Zubeer Maamuyyee Asfaa obboleessa bal'ataa ollaa keenya Maamuyyee Asfaa Baawunduu Akliiluu Asadaa Shariif Asadaa ni beektan Asadaa namni hin beekne jiru ammas Asadaa Shariif akkasiimi yaas warri kun sabaa fi sablammii sinii galee ilaa hagaa Jamaal Haji Umar ni beektan warreen kana warri beeku warra haramaati naannoo hunda dirree dhawaas akkanaa jechuudha. Naannoo hunda dargaggeessi Adaree dargaggeessi Arabaa dargaggeessi Guraagee dargaggeessi Amaaraa dargaggeessi sabaa fi sablammii kan Oromoo wajjin yeroo san qooda fudhatee lolli jiru qooda qabaa jechuudha. Qooda kana warri qooda kana akka malee balleessee harkaa waa godhaa ture warreen diina jala maxxanee gufuu qabsoo Oromooti. Ragaan Oromoon akka Oromoon qabsoo Oromoo keessatti sabaa fi sablammiin xuyne ragaan gaafa 1991 ragaa naayini ba'ee jechuudha. Jaarraan Abbaa Gadaa istaadiyoomatti dhufee waan haase nuti haqa nama najjeefnu nama qalluu maqaa nurra kaayanii yoo qalle silaa amma maaliif maaltu nu dhorkaa nam tokko nama biran jiru nu qawwee harkaa qaba waa hunda nu harkaa qaba maaliif amma nama goone maaliif ijaan kafallee hojaa qabaannes nuti biyya teenya barbaanna saba tokkollee tuquun barbaannu mootummaa nama nyaattu mootummaa nama jeeftu mootummaa haqa namaan eeyne firraa kaasuuf lolle malee nama jeesuufi miti tun dhara warreen qabsoo Oromoo laamseessuuf garagaraa jeeti isteediyooma keessa dhaabbatee dubbate warreen argantuu biyya keessaa kana baanaa jechuudha. Rabbiin rahmataa godhuufi akkasuma Nadhii Gammadaa jechi isaanii kun tokko jechuudha. Nadhii Gammadaa adda bilisummaa Oromoo keessa taa'ee gaafa nu barsiisu jaarraa Abbaa Gadaa maqaa dhaawaa jechuudha. Wanni keessa galma keessatti gizee speech godhu galma keessatti speech gizee godhu waraana jaarraa Abbaa Gadaa yookaan immoo waraana affeelloodhaa guu gartan waraanni yookaan immoo dabballeen qawwee teessan karaa kana agaayaa yookaan irraa maqaa goota keenya jaarraa Abbaa Gadaa goota keenya jeen nu barsiisaa jechuudha. Tana dharaa miti laayifii so jaarraan Abbaa Gadaatti akkas jeeti waa'ee sabaa sablammii biyya keessatti gufuun qabsoo Oromoo seentee arragante biyya keessa jirtu tun tan ilmaan Oromoo maqaa balleessuuf saba biraa ajjeeftu tan ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo akka isaan hin godhanne adda bilisummaa Oromootiif adda Islaam bilisummaa Oromootis jechuudhaan
wanni kun hayni kun bahu qabaadhaaf dubbachaa jirra. Ilmaan Oromoo warri qabsoo godhatan saba biraa hin ajjeefne saba biraa hin miidhanis sanii nyaachisanii obaasanii guddifatan. Kanarraa ragaan Nadhii Gammadaati kan duraa. Kanarraa ragaan Jaarraa Abbaa Gadaati kan duraa. Rabbi rahmataa godhuuf isaan lachuu. Istaadiyooma keessatti akkas jedhee dubbachaa ture. Jaarraan Abbaa Gadaa live. Eenyuun nu dhorkaa jemma. Dargiin cabee yoonii fi sabaa fi sablammii ajjeesuu feene. Maaltu nu dhorkaa? Soo saniifuu takkaa goonee nuti sabaa fi sablammii if wajjii fi hammanneeti heerri nuun kannu abaaboon teenya tana nuun barsiifnee jeeti dubbachaa ture jechuu ifatti itti hime. Warreen ammoo nu ganee qawwee nudhee nu ganee fuula dura nu dhaabbatee qawwee nudhee firraa dhooyinaa tana ifa hime. Nadhii Gammadaatis ragaa. Nadhii Gammadaa dadaritti obboleeyyan kiyya. Nadhii Gammadaa dadaritti obboleeyyan kiyya. Gaafa Nadhii Gammadaa karaa Finfinnee jijjiiramu 1991 gaafa achitti nu barsiisu. Gaafa jijjiiramaaf karaa Finfinnee ol ja'an sabaa fi Oromoo caalaa sabaa fi sablammiitu qoma dhawatee boo'e. Amaara, Guraagee, Adaree, Sumaalee warrummaan sabaa fi sablammiin dheedheeti Nadhii Gammadaatiin nurraa deemee ja'anii akka namni du'e boo'an jechuudha. Boboo'an achi dhufanii ofiisa dhufanii achi cabala godhanii boboo'an ija teenya tanaan garree qabsoo keessa turree himanaa miti. Tana namni 90 takka qabsoo godhe hunda ni beekaa jechuudha. Jaarraan Abbaa Gadaatis akkasitti dirreewaatti uummata boboochisee jechuudha. Nadhii Gammadaa dadaritti akkasitti hawaasa dadar kan sabaa fi sablammii boboochisee jechuudha. Kun dhugaa dharaa miti. Dhugaa qabsoon Oromoo wanni tana jiruuf sabaa fi sablammii wanta waa dhaammachuufi kan kana jiru haqa jiru baasuufi malee waa dhaammachuufi yookaan dhaammachuufi sodaa fi maal ifitti gartee dirqamaan fi harkisuufi kanaa miti. Waan haqa jiru tanissan haqa jiruutu sabaa fi sablammiin tuqamuun qabdu sabaa fi sablammiin Oromiyaa keessa jirtu akka Oromoon hawaasni Oromoo kabajaa qabutti kabajaa qabaachuu qabaa. Qabsootu nu himaa jechuudha. Qabsoo nu barsiise abaabooteen nu barsiise garuu dogongora kana ogguunii fi sabaa fi sablammii irra deemanii qabsoo Oromootu kana godhe ummata Oromoo ka qabsaa'utu kana godhe jaanii haala saba biraa haala ilma adareedha haala adaree tana ilma dhabde ugguu boochisan haala amaana cunqurfamaa naannoo keenya jiru tokkicha ilma tokkichaa qabdu ugguu dhabdee booche abaluutu akkana isinirraa godhe jechuudhaan abbootiin garaa ummata kana ugguu boochisan haala tokkicha Somaalee tokkicha qabsoo godhuudhaaf ilmaan Oromooti hojii itaame yookaan qabsoon goone Oromoo isinirraa ajjeese jaanii ifijjeesanii warreen gantuun kaleessaas qabsoo Oromoo ganee Oromoos ajjeesaa Oromoo bira kutanii saba biraatis ajjeesaa ilmaan Oromootiitu isinirraa ajjeese jaanii saba biraa haala tokkicha san malee hin qabne tan saboota biraa kan nuti beeynu jira jechuudha. Akkasitti ilmaan Oromootis fixaa saba biraatis fixanii shixaaraa yookaan immoo gufuu qabsoo Oromoo ta'anii jechuudha. Gufuun qabsoo Oromoo tun qawwee dhaabbatanii Oromoo fi Oromoo walaluu bichaa miti. Obboleeyyan kiyya. Gufuun qabsoo Oromoodhaa nama Oromoon ta'in gufuun qabsoo Oromoo nama Oromoon ta'in ifijjeesanii Oromoo isinirraa ajjeese jechuudha. Anta ammaan baanu ta'ammaa dhaloonni immaa ni beeka. Namoonni hundi ni beeka. Obboleeyyan keenya kan saba biraa kanneen qabsoo keessa dhuman kanneen ihaappaa taatuwanii eega ihaappaan ta'uu dhabdee wanni kun ta'uu dhabe adda bilisummaa Oromoo wajji qabsoo goona ja'an warreen qabsoo san keessa nyaadhamee fi warra qabsoo sanii ala nyaadhame warreen isaan kana gartee akka malee nyaate warreen arraan tana biyya keessaa Oromoos nyaachaa jiru warri kaleessaas adda bilisummaa Oromoo addaan facaase jechuudha. Warreen dhugatti naman namni dhugatti qabsoo isaa saniif deemu saba biraan ajjeesu haqa bilisummaaf namni deemu yookaan immoo nama mootummaa saniif keessaa ifirraa kaasuu deemu saba biraan ajjeesu. Oromoon ooda saba biraa osoo itti duuleerlee osoo kara biraatiin qawwee hin qabaanne yoo afaanii waajeellee hin ajjeeftu qabdee hiitee qaxxaati waan biraatti. Ammoo kasi wajjiniin duula jee gaaratti dhufe
Look kan gaaratti dhufe obboleeyyan kiyyaa wajjin godha jee kan Amaaraa kan Adaree bar joollee Amaaraa joollee Adaree joollee Guraagee joollee hundaa bar Somaalee tanaaf bar qabsoo Oromootti ida'ame bar. So sunii tanaafu warreen waan san godhe kana ta'uu isaaniin mirkaneessuun namni gabbee takkaa dubbatan jiru. Tanaafu ummanni sabaa fi sablammiin kanneen garaan ta'e keessan madooytanii waa'ee Oromoo dhageessan jettan keessaafuu haqa qaba namni ilmi qabsoo Oromoo keessatti irraa du'e. Mataan keessan injiin ilmaan Oromootis akkasuma dhabaman. Qabsoo keessatti garagaraa akkasitti qabsoo tana qabaa dhabaman. Garuu hayni isin qabdan Oromoo wajji tokko asirratti isinii dhaamna. Gufuun qabsoo Oromoo hin jirtu akkuma gaafa 90 takkaa Nadhii Gammadaa saba saadaran saba biraa eegu firraa eegu. Gufuu qabsoo Oromoo saba biraa irraa eegu. Jaalalaas saba biraatii kannu. Qoodaas saba biraatii kannu. San wanni mirkaneesse arraan tana Jaalmarroodha jechuudha. Khajibaa miti. Jaalmarroon jara Wallaggaa fi Maarretti ummata qaqqabe ummata Amaaraa nuti ummata Amaaraa irraa rakkoon qabnu hawaasa miskiina dalagatee bobbee galu kan rakkoon qabu saba biraa irraa rakkoon qabnu rakkoon nuti qabnu mootummaa irraa jibbate waan jaarraa abbaa gadaatii fi Nadhii Gammadaa godhaa turan itti deebisee jechuudha. Kana wanni si garsiisu maali? Gufuu qabsoo Oromoo warra ilmaan Oromootii fi saba Oromoon ta'in kan qabsoo Oromootiif jecha Oromoo jala dheessee fi qabsoo Oromoo godhe warri ajjeese nama arraan tana gane ta'uu qabsoodhaa fi gootowwan keenya kan akka Nadhii Gammadaatiif jaarraa abbaa gadaatii fi arraan tana irratti itti deebisaa jira jechuudha. Jaalmarroon inyaa ከአማራ ብሔረሰብ ምንም ጥላቻ የለንም ጀጀቹ ጥላቻ የለንም የኛ ብሔረሰብ ናቸው ጀጀቹ ወኒ ኑቲ ቀም ወኒ ትጎዱ ቀምኑ ሞቱማኑ ጀፍቱ ተነ ዲጉዳ መለ ኑቲ ሰበራ ጅበንሰን ቀምኑ ሰበጩን ቁርፈማ ከኸኛ ወሊን ቢሊሰ ባሱ በርባና ሞቱማ ተነፍራ ካሱ በርባና መለ ሰበደ ደምኒ አጀሱን ቀምኑ ጃኒ ከቀበኒ ፊ ኻኒስ ገዲሰኒ የቹ ሰብኒ ኦሮሞን ታይን ሁንዲ ዋን ከን አከበይቱ ለብሰኒ የቹ ጃልመሮን ኢቲ ዴብሴ የቹ ጃልነዲ ገመዳ ጎኒ ኸኝ ረብ ረህመታ ጎሩፊ አከስር ጓለ ፈኻየ የቹ ወሬን ቀብሶ ኦሮሞ ተነኸይሰቲ ደንገደ ጉፉን ደበምሲሳ ቱርተ አከ ኦሮሞ ነመነጀፍነ አድብሱማ ኦሮሞ አከነ መነጀፍነ ቀብሶን ኦሮሞ ከነ መነጀፍነ ነዲ ገመዳ ከክሊን ጎደ ተናፉ ነዲ ገመዳ ብሩሶ ብሩ ዋን ከነ ቀጨሎ ቲብሴ ብሩሶ ብሩ ዩኒቨርሲቲ አረማ ተነ ዱፌቲ ቀጨሎ ይብሳቱር ናነ ወንደቲ ቀጨሎ ይብሳቱር ወሬ ዋን ከነ ይብሱኩን ኦሮሞ ቁልቁሉ ተረከ ኦሮሞን ሰብኒ ብላቱ ቀሙን ቀብ ኦሮሞን ቢየሲ አርከቹ ቀብዲ ወረጆ ወሬነከ ነዲ ገመዳ ወሬነከ ብሩሶ ብሩ ወሬነከ ሙልስ ገዳ ወሬነከ ጉተማዋስ this is a pure ኦሮሞስ ኦሮሞ ቁልቁሉ ጎሆገንቶቶ ቁልቁሉ ቀብሶ ኦሮሞቲፍ ሰባፊ ሰብለሚ ፍራ ኤገን ኦሮሞስ አከመለ ፍራ ኤገን ሰበፊ ህንጭንቀን ሰባፊ ሰብለሚ ኢፊቀበን ህንጭንቀን ሂነጀሰን አከክሌ ፍራ ኤይደ ሰበኸቲ ፊ ሰባፊ ሰብለሚ ሰበብ ራፋ አከክሌ ደረን ፍራ ኤይዳቹ ማለፍ ካስጅቡቱ ዋን ብራ ጎዳ ተናፉ ወሬን ቀብሶ ኦሮሞ ተነ ዲጉ በርባዱ ኡመተ ከነ ወደደበ ሰበብራ ሚዳቹ ሰበብራ ሚዱ ረቲስ ቆደ ፍረተኒቲ ኡመኒ ሐዋስኒ ኦሮሞን ተይን ኦሮሞን ኑቲ ሃዱበኑ መለ ቀብሶ ተኛፍ ዋን አጃኢባ ሃዱበኑ መለ ሰበብራ ሚዱዳፍ ካዮን ተኛፊ አባቦን ተኝኑን በርሲፍ ገሩ ጩንቁርሳ ፍራ ካሱላፊ የሮ ሁንደ ቀብሶ ጎዱን በርባችሳቹ ተናፊን አራ ዋኤ ሰባፊ ሰብለሚራ ዱበደቹ ሰባፊ ሰብለሚን
Oromoo keessatti qooda isaan qabachaa turan akkasii jechuudha. Waan inni maqaa isaanii dhee armaa olitti Muhammad Saalibee Haramaadha. Asadaa Shariif Haramaadha. Abdulkarim Ismail Haramaadha. Zubeer Haramaadha. Hussein Furnaayo Haramaadha. Abdii Furnaayo Haramaadha. Abdulhamid Shankor Haramaadha. Mamuyyee Asfaa Haramaadha. Muhammad Ibrahim obboleessa Fu'aadee Haramaadha. Obboleeyyan kiyya kanneen maqaan dhahin hedduudhaan jira jechuudha. Kanneen maqaan dhahin kanneen qabsoo keessatti wareegaman kun amma wal keessa Oromoo fi Arabaa cufa wal keessa Oromoo Somaalee Arabaa kanneen maqaan dhahin hedduu kun amma warreen qabsoota Oromoo keenyatti wareegame jechuudha. Kan akka Jamaal Haji Umar hedduu kun amma sabaa fi sablammii jechuu dandeenyaan jechuudha. Dargaggeessa gaafa iyyappaa sanii fi achi boodaatis ida'amee Oromoo, Amaara, Adaree, Guraagee, Arabaa jechuudha. Kanneen amma maqaa dhee kun. Harka walirra kaa'ataniitti waliin qabsoo godhan. Iyyappaa irraa egaa yaa'an booda obboleeyyan keenya gara obboleeyyan keenya qabsoo godhan. Qabsoon Oromoo mootummaa firraa diisuudhaatti warra amane. Warra qabsoon Oromoodhaa saba miititti amanee miti. Warra akka Nadhii Gammadaa yaadu jechuudha. Warra akka Jaarraa Abbaa Gadaa yaadu. Jaarraa Abbaa Gadaa nama qalaa jaal. Jaarraan Abbaa Gadaa nama nyaachisa malee nama hin qalu. Garuu nama qawweetti dhee dhufeetti dhee hin dhiisu. Mootummaa nama jeeftu san ta isaan kana Iyyappaadha jettee jeefte. Ta jeeftee aduurra keessu. San dhawaa malee hawaasa ijoollee fi nama masaakina takkaa dheen beeku. Nama ijoollee ajjeesee akka Maammadee Ahmad Carcaroo ajjeesanii warra Maammadee Nabalbaal warra Hassan Muummeefaa ajjeese. Haramaa keessatti warreen Hassan Muummee manatti dhaqee ajjeese. Warreen Abdii Furnaayoo mana keessatti ajjeese. Warreen Muhammad Ibrahim obboleessa Fu'aadee Muhammadii Carcaroo warreen ajjeese. Mootummaadha. Mootummaa san dhawa malee Jaarraan Abbaa Gadaa dhawaa ture malee masaakini takkaan dhooyne. Mootummaa qabattee waraana dargiidhaa kan qabatee deemu kana dhawa. Kana dha'uu mirga qaba. Kan ijoollee Iyyappa jettee gattu. Mootummaa Iyyappaadha jettee ijoollee dargaggeessa Oromoo hin jenne, Adara hin jenne, Somaale hin jenne, Araba hin jenne gataa turte san gataa ture. Irraa gataa ture. Dubbiin isaa sirriidha jaaniiti jarri kun itti hidhaaman jechuudha. Warreen achi keessa dhufee Jaarraa Abbaa Gadaatii fi qabsoo Oromoo laamseessuuf bikka maalee godheetu haga tokkollee jara kana nyaate jechuudha. Oromoon nama najjeeftu. Qabsoon Oromoo nama najjeeftu. Warreen si jeesu yeroo hunda warra qabsoo ta'e sana jeesuuf deemu. Fi dargii warra ilmaan Oromoo akkasitti jeese. Akkam beeynetti dargiidhaaf dalaganii jechuudha. Arraas kunoo biyya keessaa wooma sani jiran jechuudha. Deemanii duriis akkas godhaa turanii. Warri Jaarraa Abbaa Gadaatu abaluu jeesee. Warri Jaarraa Abbaa Gadaatu baaruu kumsaa jeese jechaa turan. Arrallee gantuu ta'anii hafanii jechuudha. Ilmaan Oromootii fi sabaa sablammii akkan ta'anitti jeesaa turan jechuudha. Warreen kana dide kan akka Nadhii Gammadaa waan isaanii wanni dideef wanni bu'isoo baruutii fi Nadhii Gammadaa ija mirgaa ija bitaati adda bilisummaa Oromoo keessatti. Mul'is Gadaatii fi Guutamaa Hawaas ija bitaatiif ija mirgaati. Qabsoo Oromoo keessatti. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti. Didan jalaa waan leencoo lataa didu godhu. Warri uummata Oromoo fi sabaa sablammii irratti ajjeechaa fudhatuu fi waan hin taane fudhatuu fi asiin cheeka fudhatuu fi cheeka mallas irraa fudhatuu fi warreen kun warra ilmaan Oromoo gataa ture jechuudha. Warra qabsoo Oromoo
qalabati yookaan immoo kannaa ture jechuudha. Duris gaafa dargiitis gaafa wayyaaneetis kanaatu ilmaan Oromoo nyaatee jechuudha. Mee saboo sheerillee godhanii saboo yesillee hin jaanii. Billaa alee takkaa ani kanatti haasa'een beeku. Billaa alee wanni na haasawaa jiru kun it is reality. Waan hin amata meeqaan tam dura anis hin dubbadhu. Maaliin dubbadhu? Ayoomaan dubbadha. Je'ee mataa keessaa qabu. Yeroo malee dubbadhullee mee dhuga moo kijiba yes godhaa. Saba biraatiifis dubbachuun barbaachisaa jechuudha. Bikka hayyuttu mee yes godhi yoo sheer godhi hay caljattee baareedeen ilaalta. Waan dhugaatiin dubbachaa jira. Waan dhugaatiin dubbachaa jira. Sambira kuti. Sabaa fi sablammii bira kuti nadhii gammadaa itti nyaadhamee jechuudha. الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي الحمد لله